Harargee diinnin boochisin booniyyeen boochifte siigale. Kun akka Harargeetti gartee nuuf salphina osoo namni nafillee nu boochisee wayyaa beektaa kubbaayyaan tun nu boochisuu garuu baay'een dhaga'amee garuu kitaabul jismi keessatti Monaalizaan tan jaalattee jira sigalee kitaabul jismi kun haza wal haqqul kitaabul jism haza wal haqq ayye kitaabul jism irratti Monaalizaan eenyu jennaan tan jaalatte qofaa bireedaan addunyaa kamii jennaan kan jaalatte qofaa jira amma sheeyticha kana waa'ee boniyyee dhiifneeti manuti dhalaalaa akkam tana qopheessineef sigalee. Okay. Tahoggi isi laalte fuulli isi kun minaaraa masgiidaa fakkaata dheerina tiiticha hoggii kachee utti gufateetu machumatti asii jala. Yaa maasha Allah. Diyaasboora Minnesota raayi. Mudhiin isii tun qallina gaara qaaf kan guyyaa malkiyaamaa rabbiin irra nu oofuu taa'u san fakkaatti asii jala. Akkasitti illee na jalaa citti jedhee booya kaa. Dabbaan isii kun guddina gartee piraayimidii Firaa'oonni ijaarisan fakkaata jechuudha. San ijateetiin gartee ragaansi. Alain goblaa Maalin mootaa waan dheedee beeku piraayimidii. Rifeensi isii farda ce'u sahaala gartee hudduu tana keessa ol fuutaa jechuudha. Dheerina rifeensa isii farda ce'u kana sahaala. Hayyee. Miilaan oggii isiin akkatti lafa ajjatte dhiigni kun akkana cirrit keessa jaamee sigalee akkanaan laaltee garta. Akka daawwitiitti. Akka daawwitiitti hirpha kana keessa gartee dhiiga ol dacha'u kana garta. Hayyee. Dheerina morma isii bishaan torbaan tokko keessa gayyaa bishaan isiin akkatti huntu sigalee. Yoo dogoggoruu baadhe gizee ustaadni alaa dhufanii galgala rafuuf deemanillee qaamni isii kun akka nama wano mool seenutti daawwitii barrii mool kanatti ufumaan addaan banamaa jedhani waan kakaafachi akkasi mee waan sana akka mul'ii gadillee xiinxala. Aboo maal oggii isiin seeqattu balbala jannataa banamee jette hidhiin lamaan isii tun oggii akkatti dabanamtu kas seenuu feetala. Addeenya ilkaan isii samaa ilaalu jiramu ilma namaatiin ilaala jettaa jechuudha. Soo intala akkasiitii fuusifnaa jenneeti gartee diyaaspooraan irra waliigallee jirra. Soo kitaabul jismi irraa tana fuusifna tana qonyonyaa fuula qottee jechaasi tagartee kubbaayyaa hanga wanti kana kubbaatii jecha bu'aa. Malaka haraqeetti bari intaroon uumashee boyuu wallaalle malee. Isin kitaabul jismi warri kitaabul jismi sun waan san fudhateen beeku gaaf biyya gala jijjiirama irratti malaka haraqeetti xiqqoo adii takka gaara nama gudu. Hin fudhanne boosan jimaan qabne malee. Tole bareeda. Amma isin akka diyaaspooratitti waan bareeda kana argitanii fi kan mul'iin isii sonsaa kana ka dabbaan isii wanno siidaa Fir'aawun ga'u fakkaatu kan isin argitanii fi afaanoo akkamiin walii galan isheen English for Itoophiyaa xiqqoo beekanii diyaaspooraan afaan Oromoo dagatte yookiin achi dhalachuuf ammalaa jaalala walii ibsu irratti rakkoo fidee boodallee way nutti booyanii sodaa jedhu jira hordoftoonni ustaaza waan kana maal jette. Amma ati wooma lama karaasiif ta'isa. Siin jettaani naqi jechuu. Wallahi al-azim dhugaa ollee raafamne. Naqi jechuu. Okay, siin naqi. Go. Out basi. Ay غاب تغير والله بالله يو غابتا لا 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 يتنقى بيقى نقرانا نكوي والله كابو شيك يا تانو مالاماني سرتي جابي فتو كبا يچو اكو مدنگا تانو مالامان برچو كبا يو اوت جي انتي کو دقيقه لما في سدي ليت تكادوبت افي isa dhumatti biiti tadhalaati mana hidhaa jira.
Out jetteni gide isin out jettuun sayyoo inni miira kan jiraatee yoo hin geeffatin. Ayya. Taraatti aantu next termii taraatti aantu eeggatta waan ta'eef ba'uu qabdi. Ingiliffa baay'ee cinqamuun barbaachisu jechuu isii lamaan qabannaa. Zaaseeti isii lamaan qabannaan gartee Ingiliffaaf rakkachuun isan barbaachisu. Isi wanni gootan amma sheeticha gartee nu qunnamsiiftanii. Fayyada. Deefama immoo namaan natti dabalee biizii akka nan goone jechuudhaaf silkii hidhee dhufe afaan isin. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaleessa viidiyoo matoko ciccitee deemu agarree yeroo sanitti illee online irran turre akka na barbaadaa turtanillee dhaga'ee dhiifama. Ammallee nama waadaa nyaate rabbi nun godhini anaaf makiin tana dura makii Oromiyaa yoo adatan ta'e waggaa dura anaaf makiin waadaa isinii seennee turre garuu waadaa sanillee hin daganne ani guyyaa gammachuu keessanii uffata keessan guutuu caammaa kaazilii irra hamma karabaata waa hunda guyyaa san isin danda'a jedhee makilleen ka haadha manaa keessanii hiree waan fal'aanne fuudhee haadhuma manaa keessanii isinii danda'a jettee veeloo maal waa hunda game kappi mbatu waa hunda danda'a jettee waadaa seennee turre kaleessa viidiyoo keessan ciccitee deemu agarre waadaan sun akka galma gayaa hin jirre karoorri karabbi malee tanamaan taatu waan sun akka xiqqashoo mufii wayii godhatte viidiyoo ciccitee deemu agarre maaltu mudate isiniif haadha manaa keessa moo piraankidha moo dhuguma viidiyoon kaleen agarre dhuguma walloltan. Halo. Miyuutu rajin. Galatooma hundi keessan isinin jechuu barbaadeeti. Haa ta'u jaalala tana keessatti beektaa waa hedduudhaan nama mudata an silaa akka gaafa isin silaa guyyaa tokko nu yaadattanii gaafa isiniif maayikiin sagantaa isin qabna jettaniiti silaa gaafa san Urjii ko thank you so much. Simarsaala kanatti murayyuu baay'ee. Ammoo garuu gabaabseetuma naaf ishee jidduutti erga wanti dhufe jajjabeessaa ture abshir jedheenii ture ammoo dheengadduma jechuudha irraayis kubasiin qabu abu yaxyaa faadhaa garee hidhannatti fayyakkaata. Garee hidhanii waan haasanii osoo abu yaxyaa duran ta'in achi duraan hiikinaan jettee khalaas maalime rakkoon sababbiin maal si sabaree asiin sigee maalime na hiikina duraan siin jechaa ture kennaa fi sumayyaan faanis quba qabannatti fakkaata. Dubartiin tun beektaa yeroo hunda hiikuma tana guddatti beektaa amala dubartiiti jedhee tananis tokko nama jijjiiniiti waan ta'e obsee fi haasa bartu jedhee amalli dubartii waan isa nama eeguuf jetti asiin gahee jechuudha. Dhumarratti immoo rakkoo garaagaraatis waan jiru hundas nama haasawiti ilmee obse ayyanuman dabala. Alaa kullaal garaan irraa murattee akkasii hayyee. Achirraa ammas bareeda. Fakkeenya tokko waa isinitti himee itti deebitanii ustaazana dhaggeeffadha. Nama wayiitu nama olomaati nama sheekati maqaan isaa shettaayuu jedhanii rabbi isaa haa araaramu Muhammad yookaan amrii ta'ee nama sheekati anaan jihaa tokko karaa kenna sani karaa arsii bahaa kana nama sheekati waliin galaa turre yaman karatti isinii galee ani isinin sobula hin qoosa malee akka ani sobne hin beeytanii miisin. Okay, weewwa. Jaalallee isin haarawan baane warri akka gaddaattillee attaak isin godhuu barbaadu nama sheekaa wayiitu tana dura bara 2010 fakkaata yeroo san
kurma lama kuran sagal wana katike sagile Ali Abdullah Sara jul sayyaman kanatti maqaan isaa shettaayu inni dubartii tan harkan fuudhu ija keessa laalu dalagaa ofit ragara mana gile mana rabai kara masjida in adana muazzina in salachisa achuma darsi qarasisa ole gafasan imon markazni akkat yole qarasan kulan jiro chuma yole araba tan faqa qarasisa gafa kani namni kunin em fuudha jire amma fuudha gaiti korifensi kunille achi deeme umrin gafaa jedhe qaratira turani em fuudha jire achi keessa amma tataatu dhabe laale yaman kana keessa tataatu dhabe amma yaman kana namni irra hedduu baaran dhaqa xiyyaaraan dhaquun hin jiru hundi isaatu kun umrin warra ol jedhe kun immoo warra karaa bahraa kanatti najifame jedhe shakkii qaba namni sheekaa kuwaa shakka isin ka akka kennallee achi irraan saayixanii tuni najifamu ol jettanii tuma bira tartanii warri sheekota kun maashaallah amma waan kana shakke ka'ee mucaawa hiriyaa kennaa biraatu ijoollee qaba lolli ka'aa jira yaman kana ijoollee galchatu biyya gale gaafa inni biyya galu itti dhaammate dhaammannoo hin beekanii itti dhaammate hajjii jedhen maqaa isallee daganne yaa hajjii kiyya gaafa deebitu mushaawara anasirraa kafala waan barbaachisu anatu biyyarraa kaasee agaasisirraa kafala haga doon hin bahutti dhala bareeddu haadha abbaa isiitirra nama akkanaatiif ije inaaf dhikoottu jedheen mucaan amala shaytichaa hin beeka waan ta'eef haadha abbaa beeku taate ta Finfinnee kana turte fidee dhufe gurbaan mucattiin magaala dhiifama isin birattillee waan badaa jedhee dabbaan akkuma ijoollee zabanaa kana maashaallah wallahi dhuguma sobaa miti funyaan kunillee ura adaamaa turte Adama halkan eda isin mana disco bulti fidee dhufe intala ka warra biyya alaa caala ibidda kana ibsaat jedhanii afaan amaaratiin fidee dhufe namichi amma shayitichi kun mushaawara isirraa hin kafale mucaa fidurraa hin kafale obboleetti mucaatirraa hin kafale doonii nama sadiirraa kafale Abdulqawiin qabate jara sadinirraa kafalee baase kafale baase Ramadaan keessa yaman sanaa dhufanii gizee dubira ga'uu ka'an baabul yamanitti gizee irraa bu'an akka kunoo bakka konkolaataa irraa bu'an kana baabul yaman jedhanii warri sanaa ture hin beeka gizee achi konkolaataa irraa bu'an jawaazata afoo gizee gayan ammallee qabaman jawaazatittillee hidhamanii $500 irraa kafalee baase walii gara doolaara 10,000 birri Itoophiyaa miliyoona tokko yeroo sani itti fixe yeroo 900 waan akkasii 800 waan akkasii 600 yeroo itti fixe jechuudha sheetichi kun nama sadii kanatti inni wanni taawwan lamaan obboleewwan lamaan irraa kafaluuf maalinne qulqulluu biyyarraa tukkusi waa hunda guuttattee fuudhuuf sheeyni kun jechuudha gaafa kaan amma sheetichi daa'ima xixiqqoolee sabiyyuuf hin beekne tasa yoo qullaaf wallarra deemtoo taate mana takkaa dubartima waan jedhame argeen beeku haguma keessan kanaa sirkii itti haasa'een beeku imoo minaaminiin kun jiru gaafa san taangoo jira taangoo tuwitarii faa jira maali iskaayipii faa jira barasan hin jiru sirkiin guguddaan kun jechu wallahi dhuguma yoo sobe jechu amma sheeyni kuni magriiba keessa jawaazataa 500 kafallee baafree nikaya duraanuu telefoonan hidhanii gaafuma isiin Finfinnee jirtu hidhanii osenne hin faxarree edaa gurbaan kun wanni Finfinnee ture isaat kana wanni fidee maalinne miskiinummaa imaana qalbii sheeticha kana arge akka sheetichi dubrummaa qabu arge mucaa wajji turanii gaafa kaani mucayyoo edaa gorseenu quban qabnu gizee nu shorbaa dhuyne akkana teennu kilaasii keessa jirti dubbisi dhaqa ustaaza mucattii teessan dubbin gizee mana gaya wal gaafatan salaamatuma morma kana jalatti maramte maal jettee xiqqoo turanii sheetichi gizee ona akkatti kalee tana lamaan qabatee dhaabata saloonii gubbaa wallahi dhugaa nama sheekatti aalima guddaa maal taatan sheettaa jedhee mucaa wajji garuu gabbaayuuf deema በጣም አዝናለሁ የሸይቲሽ አማሪፈን በይነ ኩ ወላሂ ማማ ጀረን በጣም አዝናለሁ ጀረን ባቄ ስትገዳ ጀረን ዋን አከነሚ አይ ወጋቶር በወጂን ገለና ዶይሱከት ባቄ ቶኮ ስትገዳ አም ሶ ሶሪ ጀረን
akkasumatti wajjin turani mucaa wajjin turan kirahin oodee gaafkaan itti oodee isa biraa bahee na bira gara wallahi na bira galee halkan sa'a jatti gisee andalagaa ganu salonii gubbaa dhaabatanii yaa rabbi kiyya Faaxumaati tana yaada muraadhi guutii rabbiin kadhata an saalfadheetu tatti bira ol seenee ganama amma karaa gubbatu dhagar sheettaayu jedheen maal inni Faaxumaan maal isinii gootee dakkate du'aayii godhe dhiisime yaa asli kiyya dhiisime naan jedhe amma ani madhiise saalfadhe sheetichi sun osoo akkasitti jaalatu akira dubbii osoo akkasi jaalatu akira tur dhiyoo kana jechuudha dhiyoo kana amma waggama 5-6 dura jechuudha gaafa kaani dubartiin tun sheexaana hin dogoggorti akkuma harmi isiirarraa qalbii isiirarraa ijoollee wayii baararraa dhufte rabboomu magalaniin namni sheekaa kun wallahi namni sheekaa kun rabbooma magalaniin galaniini kilaasii taanchiisanii garama dalagaa deeman edaa durriyyeen jaartii sheekaa kana amala badaa barsiifte isaan dalagaa deemanii jumaan salaati dalagaa deemanii gisee isaan salaata dalagaa deeman durriyyee waan ittaane wajjin dalagaa jirti gaafa kaanii isaan faxaruu gisee galan jaartii nama guddaa gubbaa baatee durriyyeen akkatti urgufte sheeyni duuban kufan wallahi guyyaa lama hin dhukkubsanne mana mutaifa jumhuri ijoollee yaman jiran hin beekani hin du'anii jechuudha. Isiin amma tana riyaadiin jirti har'a gisee anaa ta'u kana jechuudha. Faaxumaadha maqaan isii. Hagana dubartiin sheexaana isiniin haarawan baane jaalatanii dhabuun jechuudha. Wallahi yoo sobe kunoo addunyaa akira rabbi naa hongeessu dubbii kana jechuudha. Kanaaf isiniin haarawan baane yoo miira keessa galtanillee yoo morka keessa galtanillee waan kana sabbara nu isin fuusisa girri dhiisa namni sheekallee jaalatuun aadam sheekonni waan kana hin jaalatti fardaaf dubartii wanni akka sheekaa jaalatuun jiru kun ifa gala kitaabumarrallee jira jaartiin teessan oorruu keessanii aggalaabbata gara feetan qotan sini gale haa ta'u mootu wanni hundi kayrimaa fi sabbara rabbumatti yoo sabbartan ta'isii caaltu rabbi isinii kenna isinleen isin sabbarte abdii isin irraa kutatte isinillee abdii isin irraa kutadha zanakist waatin zanakist jette faranjiin amma fuuchariin keessan fuulli durri keessan maali waan fuula dura ta'uu barbaadan isinii goonu nutti hima amma gaafiin kiyyaas kubbatti dhiifama Qoy isaan egasii gaafatte ayyuutti fufaayya dubbadha dubbiyaan isinin jedhe kanallee keessatti ganazzabaa isiniin haarawan baane nama du'eetti dubbii jiru jira wallahi namni abbee tokko farratti akka nama tokkootitti yookaan akka obboleessa keessaniititti ani silaa qalbii caba idaatiin silaa qaatan godan seenee yookaan butee yookaan bakkan geessiyoon dhabe masgiidallee geessee butee geesse silaa qaatan aarii bee jechuu barbaade ijoolleen tiyya halkanii guyyaa barsiisa irraa kan ka'e gammachuu keessa wallahi gammachuu fi waan obboleessi yookaan obboleettiin obboleessaa gootu naa godhanii lafa takka naa bitanii turan jechuudha Hararuma keessa magaalaa bara dheengaddaachee ammaree fi waan akkana ustaas Kamaalee nutti himnaanii yoo manni maqaa isiitiin jiraate hoo mucayyoon tullubuu fi tushee kana dhoogattee mana ishiiti dhiisa ali asli dhiifama wajji waa'ee mana san maqaa ishiiti fi kana dhiisa ani amma mudannoon namudattirran isin yaasuu tura malee waan san dhiisa tokko kana achirraa kan keessa ilaani osoon silaa miyyuma tanaa isin dura dhaabbadee yookaan wanaa galcha jechuu hin turreettu ture haa ta'u namni jaalala namaa qabu yoo تكيخو في مراتي مسكينون مادان دابو فيدتي يوخاو شاي أبا منو فيدتي قالوا ندين دانداو جاران نمرق أباتي دنيا نهارك ربي جورتي اندفتي يجور أربادت سوا بسن الراقنتي لبسنتي برانتكو مناتوكو قد أبدا إن بيتا من نغم تكاكتنا مراتي والله ردو سانت متانا هادو چه سوا باشيتي وجي والرد والا موقف وننو تي إفابلي سفين سكينا رابني وانا تيادي أولي اللي أكسيقونو تي والا موقف وننو تسرى بربان متي يوتنا هيختمو هنيخني توكو لما فا ماني
maqaa keetiin galmaa'ee jira moo maqaa isiitiin galmaa'ee jira waan malamaan kan ifan godhi tasanii achi nutu irra gabboolee guyyaa si beekama animiyyoo yoo fiitan ammaa naniiqa sheeka yaamadha yookuun nan danda'a tattaniiqaadha nan dhib tammanaadha lafas addatti bitadhe manas addatti waan kiyyaan ijaarradhe ani akka nama kaanititti maallaqa naa Hamzaa Shimbuusi gadi bu'a. Hamzaa Shimbuusi bakka. Angas naa godhi jedheenillee hin beeku dhiifama jechuu arbaadeet yookaan waan kana naa godhi yookiin na gargaarii inis jedheenillee hin beeku waan ta'eef mana ani ijoolluma xiyyaatiittu naa gadi dhaabe waan ta'eef sun hundinuu maqaa kiyyaan jira ishii dura lafa immoo ishii durattan godhan yookaan mana. Jaalibsaa galchaa jaalibsaa fi nasra kalee fide dubbii kana bareeda hayyee karaa jaalibsaa galchaa. Waan kana keessatti eega isiin qooda kana keessaa uumaan qabaanne dhalaan takka eega bultii hin barbaadu watte wanni kannaniif hin jiru. Wanni isiin fudhattu jibbaadha maqaa jibbaa jedhamu waan fudhattu jira. Waan jibbaa waan kiyyaan maarreef godhe waan jettu qabdi. Kanarratti eega isiin as keessaa uumaan qabaanne obboleeyyan kiyya warri asirtan kun gara nama 9,000 as jirtanii miti. Obboleessa keenya kana tabeellama hin qabne itti qabanneeti namuu. Maaliif qabanna kun ammuma waan dandayan kuma tokko waan agaree kuma itti aguurani namni kanuma maal gootaa itti qaban. Akkaawwantii qabannee jechuu kiyyaa bara. Waan safaataa tokkotti beellama jiranii. Midaa Ustaaz Maamad Bayaan akkaawwantii keessan abbaan jaalala dhugaa beeku ka jaalalaan mokkoramee beeku isin bira haa dhaabatu kun rabbi isin bira haa dhaabatu itti qaban barbaachisu. Osoo kawaanyu waan jedhanii osoo isin isinitti mootu ta duurummaa qabdu argattani. Mormii qabdanii warri asirraa kaleessa fiddanii makii fi mandoo makii miti eenyu nasraa fi ibsaa. Salaamu alaikum ummata Oromoo. Wanni isin jettanii nuuf guutuudha. Ani wanni isin jechuu barbaadu jira. Amma Hamzaan waan takka kaasee jira. Hamzaa ustanni namatti shari'aa beeku sanillee sheekota dubbata. Waa'ee jibbaatii fi waa'ee kana dhiisa. Sheekotiin Jibbaa Muhammad kanarraa buusu. Isin jibbitullee wanni isin raafadhu takka hin jirtu Muhammad akkanumatti gadhiisama malee wanni isin jibbaa fi kana jee gaafatu hin jirtu. Yoo araaramanillee rakkoo qabu yoo yaada jijjiirte. No yaada jijjiiruu milakki jarri waliin ta'anii kana dubbannee jirra jiru araaramuun hin jiru. Muhammad keenya Ustaaz Muhammad sheeka yaammattee gara sirraa osoo hin taane intalli ani Maamad Bayaan irraa haqa akkanaatiin qaba haqa akkanaatiin barbaadaadha malee Maamad Bayaan isiirraa wanti isiitii fi isiillee assalaamu alaikum midhaan isa. Okay, Hamzaa galatoom asit dubbii akka waliif kanniif nu barbaadu wanni jeefi amma gabaabumatti itti carraasaa laallataa isiillee niqaansaa irra jiraatee isinin akka hin cinqabne akka shari'aa islaamaa jirti Muhammad illee turee akka mirga isii dhiibamee heetuma qofa qabnu akka jechuun barbaada. Isileen nama meediyaati nama meediyaarra jiru nuuf fidaadha. Nuti waa'ee kanarraan beeknu waa'ee niqaa sheekootii wajjiniin. Ani maaliin fudhata yaa buleeyyan kiyya dhiifama naa godhaati. Garaan hawaasa kanaallee akka itti fayyu akka nutillee itti fayyu anka garaan na oowwe kun akka itti fayyu nama kuma kudhan kana keessa sheenii dhibbaa takkaa jira as jala asumarratti ashhadu an laa ilaaha illallah sadeenitti muxuruq irraa haa godhu. Ila Hamzaa ani ila beekta ani nama murannoo ibsaa Hamzaa yeroo takka ani nama murannoo qabu murannoo kiyyarra abbaan fedheef booda na deebisuu hin danda'u. Ani tokkoon ani nama diiniiti. Nama barsiisa amantaadhaatiiti. Yoo yaadattan hiriyoottan kiyya ustaazan kiyya hedduu birattan tuffatame daa'iiwwan hedduu birattan tuffatame ani nama naan maltu laalladhee amma sababaa sanirratti wallahi aaree mana ulaadhama kereeffadhee silaa isunarra waa qabaadhee qaata meeshaatti bitadhee qaatatti silaa ruusumanaa deemee gurguradhaan ani waa takkallee hin naasa'ina waa takkallee hayyeen jeenaadha akka ani miiliyoon ani fuudhe na biratti habba tokko isinuu hin agarsiisu yoo barbaaddanis dhageessanii yookaan sagaluma ishee qofa hin jiraamiti yookaan itti coqqaaleetan qofa agartan jechuu barbaanneeti. Hamza waan jedhani
Kunoodham akkana jira ustaaza. Gaafii Hamzaaf Nasraati kiyyaa miti. Gaafii hawaasa baay'eetillee. Wujaarri waan jedhan. Maantana hafuura si fudhachiisaa bar namni kuma kudhan kaas jiru kun anarraa taakka kaawwanti fudhadhee asirra ammaantana hafuura si fudhachiisaa bar ammaantana irraa mul'atu meenu duratti. Abu Hamza kan jedhaman Hamzisha sin jaaladha dhaabbadhu. Waan kun nama amantiiti. Nama sheekaa. Isaan deebisanii qoy ibsa. Ibsa qoy. Deebii maal jira? Qoy ka yaada dhuma kenna. Hamza ila yoo kana dhageessan taatan yaa obboleeyyan kiyya antan ila anu sun ani gabbee waan kanallee irraa illee hayyeen jiru. Wallahi nama antani khaadaa rakkoon qabdan tani khaadaa ani ishii hiikee jedhee dubbatuudhaaf rakkoo hin qabdu. Ani meeqoo lama maalan itti godha billaa alaikum. Mee ani osoo intala tana irraa waa qabaadhu taate maafiin Sheekh Usmaan obboleeyyan kiyya. Hayyee maammee kiyya kin jeeti dhiifama naa godhi ammumarraa waan kana nu dhageessi hiikee salaam alaikum ji'i kaawoo intala wayii. Dhaabi Hamza habibi waasii barreessaa si jedhen. Isaati araaratu qabaniiti isaati. Hamza koy al tokko. Hamza ani wallahi dhiifama naa godha bara ana aaree miira keessan galle waan kana maal ana hubadhu mee abdii kiyya keessa barbaade beektaa. Miseenjarii kee galee Hamza. Dhagee haabdi intalli tun intala hawaasaati intala gosaati intala biyyaati intalli biyyaa guyyaa isiin gabbaatee dheengadda akkasitti hudduu si ol baaftee nu salphiftee salphanne san caal jennee difaarraa taa'aa turre dhiifama naa godha riiba dhabe inni nu nyaadhee bullee ji'arraan tan waan kana hawaasni kun ammaan tana mataa isaa ol qaba ammaan tana sheekotiin teenya intala gurra qabdee way. Hamza, salam alaikum. Hamza, mira kaisan galinati. Isillen tara dubarti ti obsa me abdi khiya. Afkitan ko fan dubada. Isillen dubarti en dogongorte jirti. Wa rabbin jumale tan mina ma jentahu. Jolle kana rabbu matu akkana gode. Gafulle asa kaisatin senu. Gamato kolle hin gorru. Akka haqati isanis oromoda amalle salechu muslima. Warroota nurra beekamtii waa'ee diinaa qabantu jira. Miira keessa galchinee dirqiin itti dhiibnee hiiki jechuu osoo hin taane as gabbaa'ee sheekota hojii haasawee bootaani bannaa fi akkaawwantii teenaa ergi ammaa tanaa qarshii kuma dhibba sii galcha. Amma gallakkaa takka sadeeniin haa gallakkaa qarshii kuma dhibba amma sii galcha. Osoo asirra taa'uu siida sii erga. Amma gallakkaa inni haa isiirra. Dhaggeeffadhu as jala ji'urtii miti yoo haa dhageessu taate ani boonii hiikuu ishiidhaa ishummaanuu ede sagalee qabeeti kun ture yoo lamuu irra deebi'a kajettan taatan irra deebi'a ammoo garuu kaa yeroo lama kaji amtu kun hin jirtu ani immoo ede hiikuu ishiidhaatu hunoo ishii ol baasaa jalatti hima yookiin immoo sagalee isin dhaggeeffachiisa as keessaa beeku maaliif jennaan hanqaatan jala muree sarari. Rabu si bakka akkas taatu hawaasa mukatti hawaasa dhageessisi ragaa siif haa ta'u. Isin yaamee walitti dhiifama guddaa wajjin na dhaggeeffadhaa dhiifama guddaa obboleewwan kiyya qaalii warra ol beeknu warras keessa jirru nama amantaa miti garuu haqa tokko isinitti mun barbaada maa inni haqi jiru beektu ijoollee namni kun wal jaallatuumi dhaabaami rakkoo maallaqaatiimi Hamza maallaqan galchiifoo barbaaddi hin kenninaaf. Maallaqaan rakkoo maallaqaan maamlee gara isaatiin malee gara isiitiin jaalalaa waan hin jedhu sun qaba dhaggeeffatu maal jechuun barbaade beektaa bakka isin hin jiretti isin ta'uu lammaffaa ani immoo shakkii guddaan qaba silallee keessaan isitti maafa inni nama kumoo kudha tokko birata sitti ijoollee booda walitti deebi'e. Yoo gara sanitti ammoo laala waan kana wanta kasii afaan dubbadde dhiifama naa godhe yoo gara sanitti xiqqishoo akkana girrigirrii goonee karaa kanaa wanni buqqifnee waliin gallajaan nuu himaa firaankii ta'e sanirra ammoo karaan kanuma ammumarraa isin gara sanitti. Kana yoo ta'e hin dirqisiisinaa waan inni barbaadu goonee fi itti adeebi'uu barbaade. Tokkoffaa kun bultii isaati. Bultii isaa immoo waan barbaade haa murteeffatu. Eshi amma wannoo goona kaa. Ayyee warri gaafsira jirtanillee warri kana jala kana jirtanillee. Dhimma biyyaatirra dhimmi mudhii gadi isin cinqee nama kuma fura lama. Yeroo takka jarraan akkasitti wasili. Afaan takka qoy. Dhiifama waliin. Qoy afaanuma takka. Afaan takka. Asii wal ga'uu keessa. Ayyee jiddumaanuu sabboona wal galchame. Qoy. Isin wal jala deemtanii warri saayibaa kun wal affeertan malee ta'u deema bakka biraatti wal affeera. Sii kennaa carraa ebalu wal galchaa hin danda'amu abbaa ofii fedhi galcha abbaa ofii fedha dhiisan. Sijje. Kanaafi dhaggeeffadhaa. Dhimma biyyaatirra dhimmi mul'ii gadii si yaachisee nama kuma 12 asitti wal ga'uu keessanii baay'ee galatooma ulfaadha kabajama rabbi sin haa kabaju
amma illee rabbi isinitti haa mi'eessu daabboo amma tokko waan ani isinitti himan kaachi qaban qabne shayni kun yoo fedhe jaartii isaa araarfatu yoo fedhe haa dhiisu dhabatu yoo akkatti isa rakkise isa boochisa waan dhabeef isa tuffatte namittiin tun asli yoo jiraatan asli ani erga waan manguddoo ergadhe biyyarra waan manguddoo erga gigadhe malo ammase ani la ani namalle nattille hun ko balchisna ani naafin taw ummata tu biranki bolo araramtani sodaate amina fakena ani wada kadriti ma wallahi yo orbasa ishi agefada anaka shanguliti titti namanatti tabatani mito ante ibe isiniti tabatani jiru ana mujolle karara kara bar isi yo be normal ana birati wallahi normal rakon qabwa ana afis ummata afis garu